Nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo obboleewwan koo kan akkasumas baga guyyaa har'aa kana siin ga'e guyyaa har'aa kana warroota amantii ortodoksii hunduma keessaniinuu baga guyyaa lidata maaramiitiin siin ga'e siin jechuun jaalladha. Akkasumas warroota amantii biraatiinis immoo nagaa ooltanii lafa jirtanitti nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaadhuma. Akkasumas immoo hundumti keessanuu nagaa jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isin jechuun jaalladha. Akkasumas immoo maastuun har'a maaliif fuuldura keenya baatii osoo naan jettanii ani akka nama kamiittuu iyyuu nama hojjedhee jijjiiramee biyya kootitti galuuf yookiin maatii koo dammoo mana koo jireenya koo boruu jijjiiruuf biyyaa ba'e sila ta'eefu akkasumas immoo galata waaqayyoo kunoo akka nama kamiittuu hojjechaa jira akka nama kamiittuu fayyaa qaba akka nama kamiittuu gammachuu keessan jira akkasumas immoo akkuma nani akka nama kamiittuu gammachuudhaan yookiin wantoota akkanaatiin seenaadhaan biyya hambaa kana keessa taa'ee jiraachaa jiru kana isinis immoo bakka jirtanitti gammachuudhaan wantoota hojjechuudhaaf biyyaa baatan kaayyoo kaayeffatanii biyyaa baataniif akka galmaan gaattanii biyya keessanitti deebitanii galtan waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Maaliif hunduma keenyaaf iyyuu irra caalaa waaqayyo tokkicha kan uumes kan nu fattarees kun gurraacha kun diimaadha kun iyyeecha kun dureessa osoo hin jedhin hunduma keenya kan uume waaqayyo tokkicha waaqayyo immoo akkasumatti ammallee gammachuudhaan kan biyya keenyaa nu baasee biyya keenyatti nagaa gammachuudhaan nama gallee haadha keenya yookiin abbaa keenya obboleettii keenya obboleessa keenya biyya keenya arginus waaqayyo nu haa taasisu. Maaliif wantoota biyya keenya wantoota baay'ee yaadnee jirra hundumti keenya biyya keenya haadha keenya abbaa keenya obboleettii keenya obboleessa keenya yaadaa jira garuu kanan beenu yeroo baay'ee warroonni biyya hambaa keessa jiru ni irraanfanna waan biyyaa baaniif ni irraanfanna kaayyoo biyyaa baaniif ni irraanfanna karoora biyyaa baaniif maaliif irraanfanna fakkeenyaaf namoonni tokko jechuudha yeroo biyyaa ba'u abbaan isaa haati isaa yookiin obboleettii isaa obboleettiin isaa fakkeenyaaf haati shamarree tana itti beeloftee itti dheebottee jeesa gargaraatti baattee dhaltee guddistee wantoota meeqa wajjin taatee beeloftee dheebottee ishii guddistee shamarree tana bakka ishii yaadde kanaan geeche abbaan sunis yeroo baay'ee nama kamirratti homaa hin taane abbaaf haadha keenya keessa eenyu caalchifna haadha keenya caalchifna maaliif yeroo baay'ee haadha keenya caalchifna abbaan keenyas barakuma haati keenya nuuf jettee cabdee nuuf jettee bifa qayyarattee nuuf jettee yoo dura diimtuu taate gurraachoftee yoo dura gurraatti taate itti bifa san caala gurraachoftee yoo dura furdoo taate huuqqattee yoo dura nama annoo taate nama bakka xiqqooshii dhukkubsattu taate san caala dhukkubsattu taate wajjin xaaranii nu guddisan garuu nu kana yaadachaa hin jiru maaliif yaadan wanni biyyaa baaniif maaliif yaadan namoonni baay'een miidiyaa kanarra baanee wantoota nama aarsu wantoota nama jibbisiisu namni hojjechaa jira maaliif kana goona obboleewwan koo wanna biyyaa baaniif akkatti biyyaa baaniif osoo yaadanne akkatti bakka kana geenye osoo yaadanne haatiif abbaan keenya dheebotanii beela'anii wantoota baay'ee arganii bakka kanaan nu ga'an osoo waan hunda duraayyuu haadhaaf abbaa keenya of afoo qabnee maal ta'a osoo haadha keenya abbaa keenya obboleessa keenya obboleettii keenya of afoo qabne namoonni tokko kan maatii ofiitiif jedhanii du'anii jiru namoonni tokko dammoo maatii ofiitiif jedhanii hin du'an maaliif yeroo baay'ee irra caalaa haadha nu dhalte caalaa hiriyyaa jaalanne yookiin abbaa manaa keenya caalchisuuf deemu maaliif caalchina eenyu olitti bara haati keenya qabeenya keenya haati keenya jireenya keenya osoo haati keenya jiraachuu baate yookiin abbaan keenya osoo jiraachuu baate nu dhalannee hiriyyaa guyyaa keenya nutti dhufe yookiin abbaa manaa guyyaa keenya nutti dhufe kan hin argannu ture maaliif yeroo baay'ee haadha keenya irrallee abbaa keenya irrallee hiriyyaa keenya caalchifna maaliif haadha keenya osoo waan hunda dura qabeenya duras
abbaa manaa duras wanni hunda yaada hunda duraayyuu haadha fi abbaa manaa haadha fi abbaa keenya osoo dura caalchifne maal qaba maaliif yeroo hunda hiriyaan keenya nu jaalanne hin dhufa yoo warra kee caalchifatte warra kee wajjin jiraadhu yoo na caalchifatte na wajjin jiraadhu yeroo siniin jedhee too gaafii akkanaa siniif dhiyeenya yookiin namoonni baay'ee wantoonni akkanaa kanirra ga'anii jiru yookiin immoo namoonni irra hin geenye illee ni jiru warroonni isinirra geessu warroonni ganaa yookiin isinirra ga'us maaliif haadha keenya fi abbaa keenya hin caalchifne maaliif haadha keenya eenyu gaditti ilaalla maaliif abbaa keenya eenyu gaditti ilaalla maaliif iyyummaa warra keenyaa san maaliif abbaa manaa keenya olitti iyyummaa warra keenyaa san akka waan iyyummaan mana namarratti hin ijaarratu irratti mana ijaarratu malee maaliif abbaa keenya fi haadha keenya gadi qabne abbaa manaa keenya ol qabne yookiin hiriyaa keenya guyyaa keessatti dhufeessu hiriyaan kun osoo birriidhaaf si barbaadeeti malee osoo jireenyi kee si barbaade hamaa warra keetii dhufee bilbilaa sitti himu gaafa galtee kootu gaafa galtee atu ija keetii hin argita sila ta'e maaliif akkana maaliif yeroo baay'ee warra keenya caalaa abbaa manaa keenya yookiin hiriyaa keenya filan akkana hin godhina maaliif haati manaa dhuguma haati manaa mistira abbaa manaa baastee hin himtu abbaa manaa mistira haadha manaa baasee hin himu kan jedhan dhuguma garuu ijoollee dhiifama waliin obboleewwan koo kan biyya ambaa keessa jirtanis kan biyya keessa jirtanis obboleewwan koo dhiirallee obboleewwan koo shamarranillee dhiifama naaf godhaatu maaliif kana jette naan hin jedhinaa ta'u koottaa haadha keenya abbaa manaa keenya olitti yaa caalchisu maaliif yoo jenne haati keenya jiraattu malee nu jiraachuu hin dandeenyu sababa saniif osoo nu jiraachuu baanne hiriyaa kana eessaa fiddeetu argitee jaalatta eessaa si argee dhufee si jaalata dirqama haadha kee abbaa kee of caalaa haadha fi abbaa kee kabachiisi of caalaa haadha keenya fi abbaa keenya kabachiisnu obboleewwan koo ani yoon balleessellee abbaa manaaf godhaatu yoo gaafis qabaatan koomentii jalatti barreessaa akkasumas immoo akka yaada mataa kootiitti haasa'aa jira malee akka yaada mataa nama biraa itti haasa'aa jiru akka yaada mataa kootiitti haadha keessan abbaa keessan eenyu olitti ilaala qabeenyi uumamate dunyaan uumamate ni dhufti ni baddi sababa saniif eenyu olitti haadha fi abbaa keessan eenyu olitti ilaala isin jechuu jaaladha yoon balleessa dhiifama naaf godhaa isin jechuu jaaladha maqaa waaqayyootiin hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa ta'aa isin jechuu jaaladha obboleewwan koo.